sera, safu sera, safu 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 sera, safu sera, safu sera, safu sera, safu sera, safu. Bakka jirtanitti nagaaf nageenya isiniif hawwinee sagantaa keenya keessa qabxilee jiran hundaa qiqindeeffannee tartiiba galfannee OBN sagalee uummataan isin biraan ga'uuf kunoo sa'aatii keenya eeggannee dhufne nagaa isin dagannee akkam jirtu. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa safuu seeraa. Sagantaan keenya safuu seeraa OBN sagalee uummataa fi piroomooshinii Zinnaa Sholaanii waliin ta'uudhaan qopheessanii isinii dhiyeessan kunooti qabannee dhiyaanneerra. Sagantaa keenya daawwachuu qofaatu hin ta'in yaada sagantaa keenya irratti qabdan dhimma seeraa irratti qofaa yoo nuun geessan anaa dhufuun isin simanna. Komii dhimma tajaajila kennuu irratti qabdanis akkasuma anaa dhufuun isin simanna. Komii jechuun egaa gaafuma tokko waajjira tokko deemtanii yookaan immoo bakka tajaajila argachuudhaaf silaa maltan deemtanii waan keessummoofneef guyyama tokkotti mufattaniitu hin ta'in waan jechuun sababni adda addaa jiraachuu danda'a, nama biraa keessummeessuu danda'a. Rakkoon dhuunfaa mudatee guyyaa tokkoof abbaan tajaajila kennu sun argamuu dhiisuu danda'a. Kanatu hin ta'in waan cimaa isin rakkisee, waan isin deddeebisee, waan harkaan faa nutti xadhaa jedhamtan sana faa yoo jiraatedha. Kanaafuu haala sanaan hubadhaati komii keessan gara keenya fiduu dandeessu jechuu kooti. Sagantaa kana ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbataa jiru Kolleejjii Teekinooloojii fi Biizinasii Salleektii bakka lamaa kaampaasii qaba magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessa. Bakki kun tokko Magganaanyaa gamoo Daraartuu Tulluu irratti argama. Ayyar Xeenaas akkasuma fuuldura addabaabayicha fuuldura guddifamee barreeffamee mul'ata. Maarree sagantaa kanaan dura kennaa ture dabalataan digriitiin kennaa tureera. Ammas immoo maastarsiitiin kennaa jira waan ta'eef galmaa baradhaa Salleekt madda beekumsa keetii jenneerra. Maarree achitti barachuu dandeessu ispoonsara sagantaa keenya waan ta'eef guddaa galateeffannaa. Ulfaadhaa jenneerra ergaa isaanii dhaggeeffannee yookaan immoo daawwannee immoo gara qabxii itti aanutti dabarra. Qabxiin itti aanu immoo odeeffannoo ta'a. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas. Baga gammaddan. Kolleejjiin Biizinasii fi Teekinooloojii Salleekt sagantaa maastarsiin akka barsiisu. Gosawwan barnoota adda addaan eeyyama guutuu yookaan beekamtii guutuu argate. Sagantaa maastarsii, Master of Business Administration, Accounting fi Finance, Project Management. Sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting fi Finance, Management barsiisuuf beekamtii guutuu argate galmeessaa jiru. Aaga dhagaa jettanii kanaan dura barnoota fagootiin muuxannoo waggoottan dheeraa kan qabu Salleekt. Kutaa 5 hanga 10 barsiisuun biyya keessaa fi alatti beekamtii guddaa qaba. Gosawwan barnoota Accounting fi Finance, Management, Marketing Management, Economics fi Sociology'dhaan galmeessaa jira. Akkasumas leevilii 1 hanga 4tti gosawwan barnoota Accounting, Marketing, Secretarial Science, Information Technology fi Drafting. Kaampaasiiwwan isaa Finfinnee Ayyar Xeenaa fi Magganaanyaa gamoo Daraartuu Tulluu irratti barsiisaa jira. Kolleejjii Biizinasii fi Teekinooloojii Salleekt madda hayyootaa. Salleekt madda beekumsa keeti. Kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Odeeffannoo keenya har'aatiin ogeessi baankii kafaltii olaanaa argatu nyaata atteetta jedhamuudhaan hojiirraa ari'ame jedha gabaasni Daily Mail, BBC fi Sun. Baankiin investimentii City Group London hojjetaasaa gameessa reestooraantii waajjiraa keessaa nyaata atteetta jechuudhaan hojiirraa isa dhorkeera. Hojjetaan Paarashaa jedhamu nama waggaatti qarshii miiliyoona 35 argatudha. Hojii hooggantummaa baankichaa Awurooppaa giddugala bahaa fi Afrikaa daldalaa wal quunnamsiisuu irraa ka'uusaa Financial Times gabaaseera.
Baankiin City Group dhimmicha irratti yaada hin kennu jedheera. Akka gabaasni jedhutti Shah namni ganna 31 kun reestooraantii waajjiraa Londanitti argamu irraati kan inni saandwichii hattee nyaateera jedhame. Gochi hannaa kun irra deddeebiidhaan akka mudatee fi yeroo hangamii keessatti amala akkasii akka agarsiise wanti beekame hin jiru jedha gabaasichi. Shaahin hanna xixiqqootiin shakkamuun yoo himatamu hojjetaa baankichaa kan jalqabaa miti jedha gabaasni kun. Bara 2014tti hojjetaan Paul Bros jedhamu hojii faayinaansiirra kan hojjetu baabura gara London geessu yoo fayyadamu yeroo baay'ee tikeetii kutuu dhiisuun tilmaamni maallaqaa paawundii 43,000 qisaasameera sababa kee jedhamuun hojiirraa ari'ameera. Gabaasichi kan Daily Mail, BBC fi Sun kan hiikee haala kanaan qindeesse Lataa Zariyoon odeeffannoon keenyarraa kana fakkaata. Isa kana amala jettumoo rakkina? Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa safuu seeraati kan daawwachaa jirtan kanneen turtanii sagantaa keenya daawwachuu eegaltan OBN sagalee uummataa fi tajaajila beeksisaaf bashannanaa Zinaash Olaaniitu waliin ta'uudhaan sagantaa kana qopheessa. Dhimma seeraa irratti yaada yoo qabaattan akkasumas immoo gaaffii fi komii yoo qabaattan anaa dhufuun isin simanna. Sagantaa keenya yoo isin miliqee karaa YouTube daawwachuu dandeessu. Yoo yaada qabaattan iimeelii irratti barreessu akkasumas YouTubeichuma jalattuu yaada kennuu dandeessu. Kan kanaan achi lakkoofsa bilbilaa foddaa televezyiinii keessan irraa argitan kana bilbiluu akkasumas ergaa gabaabaa erguu dandeessu. 6306 akkasuma irratti bilbiltanii gorsa dhimma seeraa argachuu dandeessu yookaan immoo waan gaafachuu barbaaddan gaafachuu dandeessu. Ispoonsarri keenya kolleejii teeknooloojii fi biizinasii Sellectii guddaa galateeffannaa. Ammas ergaasaa daawwannee gara qabxiitti nuti yoo dabarru nu faana tura. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon oromoota barnoota ammas. Baga gammaddan kolleejiin biizinasii fi teeknooloojii Select sagantaa maastarsiin akka barsiisu gosawwan barnoota adda addaan eeyyama guutuu yookaan beekamtii guutuu argate. Sagantaa maastarsii Master of Business Administration, Accounting and Finance, Project Management. Sagantaa digriitiin ammoo idilee fi galgalaan Computer Science, Accounting and Finance, Management barsiisuuf beekamtii guutuu argatee galmeessaa jiru. Aaga dhagaa jettanii kanaan dura barnoota fagootiin muuxannoo waggoottan dheeraa kan qabu Select kutaa 5 hanga 10 barsiisuun biyya keessaa fi alatti beekamtii guddaa qaba. Gosawwan barnoota Accounting and Finance, Management, Marketing Management, Economics fi Sociology'dhaan galmeessaa jira. Akkasumas leevilii 1 hanga 4tti gosawwan barnoota Accounting, Marketing, Secretarial Science, Information Technology fi Drafting. Kaampaasiiwwan isaa Finfinnee Ayyar Xeenaa fi Maganaanyaa Gamoo Daraartuu Tulluu irratti barsiisaa jira. Kolleejii Biizinasii fi Teeknooloojii Select madda hayyootaa. Select madda beekumsa keeti. Kabajamtoota daawwattoota keenya waa tokko yeroo hojjetan bakka inni ga'e hordofuun aadaadha. Bakka inni ga'etuun hordofiin callisanii daandii irratti dhiisuun immoo aada malee. Kanaaf nuti hojiilee hojjennu eessa ga'e jennee gaafachuun keenya nafu bakka tokkoon ga'inii nafe immoo irra deebinee gaafannaa jechuudha. Kanaan dura sagantaa tokko hojjennee turre kaartaan yookaan immoo dookumentiin mana isaatii jalaa badee namni ta'e dookumentii sana fuudhanii yookaan immoo kaartaa sana fuudhanii maqaa sobaatiin waraqaa eenyummaa hojjetanii mana sana gurguraniiru. Isa kana hojjennee abbaan dhimmaa yeroo dhufu yeroo kaartaan na jalaa badeera jedhee dhaqee himatu manni kee gurgurameera yookaan immoo mana kee gurgurattee taallanitti jedhame kaasnee akkaataa dookumentii dhimma gurguddaa akkasitti qabattan illee isinitti himnee turre. Maaliif ennaan gara seeraallee yeroo dhaqu wal xaxaa ta'a waan akkasii kun. Atoo gurgurteettadha lakki ani gurgurre kunoo waraqannoo gurgurteettadha maalan godhariyaan yoo jedhame
xiqqoo ishee wal xaxaa ta'a waan ta'eef isa kanarratti of eeggadhaatii dookumentii keessan qabaa jennee turre. Kanaafis kan nuti miidiyaa irratti dhiyeessinee turre ragaa sobaas ittisuudhaaf jecha. Maarree dhimmi sun eessa ga'ee warri jettanii gaafattan dhimmichi eessa akka ga'ee fi maal akka ta'e isumarraa odeeffannaa yookaan immoo abbaa dhimmaarraa odeeffanna gara stuudiyoo keenyaatti affeerreerraa mee isa dura dhimmicha si yaadachiisna maal akka ta'e. Bara 2007 sa'aatii 7tti kaartaan manaa badee ture. Deemee waajjira poolisiititti dhaqee galmeessisiise kaartaan manaa badee fudhatamee jenna. Kan Abdulaziz Bakar Faqooti. Abdulaziz Bakar eenyu? Bakar Faqoo obboleessa kooti. Kaartaa bade jettanii jechuudhaaf isin obboleessa keessan irraa bakka bu'ummaa qabdu? Bakka bu'ummaa fudhadhee gaafa kana. Lakkoofsi manaa kuni kan mangistuu kanaati. Namni kun lakkoofsa manaallee hin qabu. Ofiifuu hin jiru mana qabaachuuf. Lakkoofsi kuni kan mangistuu isa kanaati. Ofiifuu hin jiru kuni. Nama hin jirre hin jiru. Waamtanii innaan dhabame? Hin jiru inni kunuu fidadhu jennaan dheeffee miiree inni kun isa kana deeman hattichi kuni. Eenyurraa bitee gaafa jedhamu mangistuurraa hin bitee jedha. Mangistuun kana malee kun hin jiru. Tole mangistuun isin harka jiru kuni isinitti gurguraniiru. Gurguranii jiran. Mangistuun kun immoo manuma sana gurgure jedhamee kan hojjetamee ragaa sobaa qopheessa. Dhugaa miti sobadha. Sobaa. Waraqaa eenyummaan mangistuu jedhu kuni kan hin jirre. Hin jiru. Kan jiru waraqaa eenyummaa sanaa naan jechaa jiru. Akkaana. Wanta ani dadhabaa ta'eef inni tasaabii qaba. Jabuutii taa'eetii achirraa as birrii as ergii dalaga ammallee. Ani immoo makiinaa keessa buleetiin akkamitti qabeenyi keenya osoo an argu nyaatama. Hattuudhaan jedhee deemaa jira rakkadhee. Kana fakkaata ture egaa ragaan sobaa irratti hojjetame yookaan immoo waraqaan eenyummaa gandumaa sirriimaan dhaqamee ba'eetu kan inni irratti hojjetame akkasitiin manichi gurgurame. Maarree kana booda maaltu ta'e? Isa jedhuuf immoo kunooti. Amma kanaan jechuu barbaade ani dhimmichi kun eega miidiyaa irra ba'e inni miidiyaa gubbaarratti baananii mangistuuman natti gurgure jedhee namichi ragaa sobaa hojjete kun mangistuu himate. Ufuma isaatii ka'ee mangistuuma ittiin gurguriin kana akkam miidiyaa irra na baasanii mangistuun kunillee ani ittiin gurgurre jedhee natti ragee jedhee miidiyaa irra ba'eetiin hin mul'annaan. Ragaan sobaa kun ifanatti bahee jira. Wanti nan hojjedhe kun kan ani dhoksaadhaan hojjedhe miidiyaa irra narratti baasanii jiran kan jedhu ka'ee ofii isaatii himannaa kana mana murtiitti irratti jalqabe. Himannaa kana mana murtiitti irratti jalqabnaan manni murtii dhugaa laala mitiire gaafa dhugaa laaluu mana kana eenyurraa bittee jedheen isaan. Isa kanarraa bitee jedhe mangistuurraa. Mangistuun ani sittiin gurgurree jedheen an abbaa gurgureefiin qabaa jedheen daddacha irratti jechuudha. Achiin gaafa guyyaan isaa mana harkaa badee jira gaafa ji'a sadaffaa keessaa baruma kana jechuudha. Ajajni natti bahee jiddu lixaadhaan akka seentu jedhamee mirginaaf kennamee jiddu lixaadhaan seenu. Gaafa jiddu lixaan seenu eenyutu isinitti gurgurame imma lafa kanaa maal beektaa jedhanii na gaafatan. Imma manicha amma mangistuun na gurgurame jedhee Muhammad marimate kana ati maal irraa beektaa jedhanii na gaafatan. Ani wanti irraa beeku mangistuu Alamaayyoo Kabbadaa kanarraa obboleessi kiyya Abdulaziz Bakar Faqoo bituu hin beeka. Ergasii kaartaan nu jalaa badee gaazexaa irratti baasa jedhee gaazexaa irra baasee ani kaartaa fudhachuudhaaf gaafa waajjira lafaa deddeebi'u kaartaan kee nama harka jira namni mangistuu irraa bitadhe jedhee qabatee deemaa jira naan jedhe waajjirri lafaa. Jedheen akkana dhugaa jirtu teessiseef waajjira mana murtiiti. Manni murtii gamaa gamana isaa qulqulleeffatee achiin booda ragaa sobaa kan isaan hojjetan kanallee kan dhugaa kiyya kanallee bakka mattaawaqaan irraa qophaa'e ganda mattaawaqaan irraa qophaa'e san mattaawaqaa kamtu isa mangistuu isa dhugaati. Mattaawaqaa kamtu mangistuu isa sobaati. Haati isaanii takka ayyalach jettii takka geexee jettii kan mana kana keessa jiraatu lakkoofsa mattaawaqaa hojjetame kan abbaa mana kanaa jechuudha. Lakkoofsi isaa
546 546 kana mana ganda kana keessa jiru kana haadha isaa kan Geexee Yaamiti jedhamtu keessa jiramoo haati isaa kan Ayyalachi jedhamtutu keessa jira akka qulqulleessitanii nu ergitanii jedhee manni murtii waajjira gandaatiif erge. Waajjirri gandaallee irra dhaabbateeti mangistuun isa kamtu dhugaadha kan jedhu mana murtiitiif qulqulleessee kan dhugaatii fi kan soballee mana murtiitiif deebise. Ammas waajjirri lafaallee galmee achi keessa jiru sanada achi taa'ee jiru irraa jechuudha. Manni qopheessaa kan lafaa kan aanaa isaanis ragaa jiru dhugaadhaan qulqulleessanii xalayaa jirtu keessaa baasanii poostaadhaan ashaganii mana murtiitti ergan. Manni murtii isarra dhaabbateeti gaafa guyyaa 2 ji'a 4ffaa bara 2012 guyyaa keessa sa'aatii 4tti murtii haqaa naaf kennee jira. Jiddu lixaadhaaf jechuudhaan jiddu lixaa waan ta'eef. Isa kana ammas maal godhan murtiin kinoo naa kennamee jira. Ammallee immoo namichi kun kan bade jedhamee bakka argametti haa qabamu jedhameetiin kinoo xalayaan naa kennamee deemamu kun hanga ammaatitti hin qabamne garuu inni hin argamne jedhan. Inni hin argamne namichi badee jira. Muhammad Imar badee jira. Gara tokkoon immoo maal godha amma kinoo kana ol dabarfata fudhateeti waliigala Oromiyaati irratti beellama qabatee jira. Inni kun akka itti ta'e na dhibeen. Kanaaf manni murtiillee immoo bakka kanatti namicha ragaa sobaat hin deemu. Namicha ragaa tokko hin qabne maaf qabuu dhabanii kan jedhu xiqqoon isaan irrallee bakka kanatti ifanaan taane. Maali nama maqaa namaatiin deemu nama mangistuun qaaman itti dhufee mangistuun isaan bira dhaabbatee maqaa kiyyaan dalagame malee mallattolleen kiyyaa miti suuraan kunullee anallee na argitanii kunoo nan fakkaatu jedheeni inni isaaniif ibsee jira. Isaanis bakka sanitti ani sila akkam laalan ka jedhu xiqqoo isii eega gaafatan irraa deebi'an immoo isaan maaliif galmee yakkaan himatame suni eessa jiraa jedhanii waajjira haqaa kan godina kanuma isaanii jechuudha gaafatanii turan. Waajjirri haqaa kan isaanii kan isaan gaafatan kun galmee kana jiraachuu isaa hin beeknaa bulchiisa magaalaa sabbataa jiraa jedhanii deebii deebisaniif. Achirratti galmee san nu haa dhiyaatu eega jedhan silaa dhiyeessanii isallee murtii kana wal naa qabsiisuu qabaniiyyu. Maaliif ragaa sobaa wanta ta'eef ragaan sobaa kunillee wal qabatee isuma kanaa wajjin murtiin itti kennamuu qaba innillee. Inni bakkeen inni itti qarqaarsa argate himannaan abbaan alangaa kan Oromiyaallee irratti jalqabee irratti qulqulleessanii ragaa sobaa hojjechuu isaanii irra mirkaneessanii jedhan san ragaa isaa hin guutamne jedhaniiti godinarraa gana aanatti deebisan yeroo sadii as godina addaa naannawaa Finfinnee dhufeeti waajjira abbaa alangaatirraa galmee yakkaa kun jechuudha kan yakkaan irratti saaqame kun dhufee asirraa of duuba deebi'e. Gama mana murtiitiin hin jira wanta waggaa 5tti dhama'aa ture baatii 3tti hin fudhanne manni murtii dhugaa qulqulleessee waajjirri abbaa alangaatii fi waajjirri poolisii gaafa biraan ga'e kunoo akkanumatti waan naman gaafatu murtii kenna. Kanaaf ammas ani kanan ilaalu akkuma kana murteessan kanatti ammallee ragaa sobaa kana maaliif qalamaan taphatan kinoo bakka argametti haa qabamuu jedhaniiti gaafa guyyaa 5 2011 jechuudha. Ji'a tokkoffaa jedhanii akkasii barreessanii natti kennanii jiran inuma jijjiirama xalayaan isaanii garuu natti kennanii jiran bakka argametti haa qabamuu jedhan. Bakka argametti maal qabama kinoo ofiifuu ol dabarfata fudhataa iyyuu abbaa seeraa ta'eeti ragama sobaa kanarratti ammallee ol dabarfata fudhata Muhammad Imar kun ofii isaan badee bakka argametti akka qabamuu jedhanii xalayaa kana na baachisanii achitti sanada irratti hidhanii sanada godina irraa itti gaddeebi'ee kana aanatti hidhanii teessisaa jiran. Dhugaa jirtu tana maaliif dhokatti ammallee akkuma qaamni manni murtii dhugaa hojjetu kanatti qaamni birallee yoo dhugaaf hojjete maaltu dhufa. Kanaaf ani baay'ee tokko kanan jechuu barbaadu dhugaan ammallee ilaalatti baate malee hojiirra oolle dhugaan akka hojiirra ooltu jedha. Qaamni inni ilaallatu mee kiyyuma kanarratti kan biraa dhiisati kiyyuma kanarratti qaamni inni ilaallatu hin argitanii dhugaadha moo soba kan jedhamu kunoo miidiyaadhaan isinii dabraa jira.
Ishiin kun mallaqa narraa fudhatteeti miti wanti na gargaartuuf dhugaan haa ba'uu hawaasni irraa haa baratu jechaafi. Wanti asirraa deemaniitiin bakka manni kun jiru dhaqanii waraabanii dhugaa uummanni irraa haa baratu jechaafi. Qaamni seeraa achi gubbaa jiru isaan itti dhama'aniitiin bar akka irraa baratamu jechaadhaaf hojjetaa jiran. Maal irraa barata maree hojjetamee takbaariin argisiifamuu qaba. Tokkoffaa ragaa sobaatiin eega dhugaan kun bahee kan ragaa sobaatiin hojjetame kuni maaliif murtiin arganne namichi ragaa sobaa hojjetu maaliif murtiin arganne abbootiin seera beekan jechuudha. Qaamumti seera keessa duraan ture qaamni hateetiniin seera irraa ari'ame biiroo banateetiniin ragaa sobaa ta'eetiniin hawaasa gargaaraa jira. Kan nama jallisaa jiru isaan akkamitti ilaala seerri warra waan akkanaa kana hojjetu jechuudha. Waan warra ragaa sobaa kan akkanatti baasa hanqasii akkanaati akkana sii godha akkana sii godha jedheetiniin warra ragaa sobaa gargaara. Namoonni akkanaa kun seerarra dhiyaatanii seeran qulqullaa'uu qabu. Ammallee waajjirri haqaa kan Oromiyaa maqaa miti. Waajjirri guddinaa addaa naannawa Finfinnee kan achi jiru kan haqaa. Waajjirri aanaa sabbataa keessa jiru kan haqaa. Akkuma jarri kun deemee dhama'u kanatti dhugaan akkatti baate akkasitti wajjin guddanna akkasitti walitti dabalamna malee ashawaa fi xaafii walitti naqanii nyaachuun hin danda'amu. Haqattuun kun nu keessaa bahutti dhugaan keenyas hin mul'atu. Dura hattuun haa qulqullooytu. Warri abukaatoo hattuu ta'e kun nurraa haa dhaabbatu. Akkasiin jechuu barbaadan. Jira qaamni dhugaan isaa dhokataa jiru jira. Warri dhugaa halkanii guyyaa akka jara kanaatitti halkanii guyyaa lammii keenya gargaarra jedhee baadiyyaa keessa deemetiniin luka isaaniitiin itti dabalatanii luka isaaniitiin deemanii hawaasa gargaaran tokko dhugaan isaanii dhokataa jira. Maaliif gubbaa warri gubbaa taa'e waan dhugaa isaanii haguugaa jiraniif. Warri gubbaa taa'ee jiru mataa gubbarra warri taa'e waan uf jalatti haguugaa jiraniif. Amma dhumarratti wanti jechuu barbaadan. Namichi kun kan hin barbaadamaa jedhanii kinoo xalayaa seeratiin bakka argametti haa qabamuu jedhanii baasanii jiran. Akkamitti xabaqaa bitatee dhokatee taa'ee galmee kana mana murtii dhaqee hunduu wal dabarfata fudhataa iyyuu amma abbaa seeraa ta'e wal dabarfata fudhataa iyyuu kana. Yoo seerri ka jiraatu ta'e gaafa guyyaa 10 beellamni isaa dhaqee jiraan waliigala Oromiyaatti irratti ji'a jaaffaa gaafa guyyaa 10tti qabameefii jira. Dhaqee ilaaluun hedaan ammas inni hordofa isaallee irraa nafuwan. Kanaaf qaamni seerri ilaallatu mee waan kana na duuka bu'ee ammallee qaamni seerri ilaallatu akka na gargaaruun barbaada. Isiniin jechuu barbaadaan ani dhugaan tuni hayxi teenna tuni hin dhokatinii gubbarratti nu haa baatu. Warri dhara gargaartan jalaa hafaa isiniif hin ta'uu taree jira amma yeroon sobamnu taree jira. Kanaaf ani amma haasaa kiyya kanumarrattiin gabaabsuu barbaada. Warra miidiyaa kana galatoomaa jedhaanii du'aayii isaaniif naa godha. Isaantu sadarkaa kanaan na ga'ee. Maaliif osoo isaan wanta kana miidiyaa irra naa baasuu baatanii immichi kun waggaa 5 deemee amma waggaa 6ffaa kina seenee jira dadhabee dhiisuun etaan. Dhugaan isin hin jedhan. Waggaa 5 deemee dadhabee waggaan 6ffaan kun 12 barri 2012 kun waggaa 6. Shanan kan ammaan dura deemaa ture. Kan isaan fidanii argitanii ishiin obboleettiin teenyatuun dinnaashtuni kadhadhee ishii bilbila ishee argadhee itti dhufee ishiin na gargaartee miidiyaa irra naa baanaan haga kana naa deemamee murtiin kunu argame. Kanaaf isaan kana du'aayi naa godhaa fi rabbiin argitanii ammallee akkanumatti isaan haa mul'isu dhugaadhaaf nama dhaabbatu rabbi abbaa biyyaa isaan haa godhuun jedha galatoomaa isaaniin jedhaan. Egaa akkuma ammaa obbo Abbuun himanii namni kun ragaa sobaanii maqaa isaa miti maqaan Mangistuu jedhamu kun kan isaa miti kan koos miti ragaa sobaanii kan inni iyyataa jiru yookaan immoo kan inni falmaa jiru jechaa jiru isaanii akkasuma immoo ta'ee eddii warra kanaaf murtaa'e abbaa dhugaatiif eddii murtaa'e immoo mirgi oliyyannoo akkamittiin eeyyamamee fi silaa soba jedhameeroo kan jedhu kan isaan kaasanii namni tokko ragaa sobaan utuu falmaa jiru ragaan kee soba isaaf ta'a malee siif hin ta'u jedhameetu jiru mirgi oliyyannoo hin dhorkamaa isa jedhu waan dhorkamu miti oliyyannoon egaa gaafa deemamu dogoggora bu'uuraas kan seeraa
yoo qabaate gubbaatti ilaalamee kan irra deebi'amee ilaalamu waan ta'eef achis yoo deemame dogoggora bu'uura seeraa qaba moo hin qabu kan jedhu ilaalama waan ta'eef homaa wanti nama yaaddeessu hin jiru garuu sababa kana ta'eef mirgi oliyyannoo hin dhowwama moo hin dhowwamu kan jedhu sirumaayyuu mata duree hojii kan biraa waan nu ta'eef irratti ogeessa seeraa affeerree kanaas ofsiisnu ta'a. Kan itti aansinee isinii dhiyeessinu yaada uummataati. Yaadi keessan utubaa sagantaa keenyaati. Nu utubaa, nu jabeessaa, akka nuun gara fuulduraatti waan gaarii hojjennu taasisa waan ta'eef yaada keessan nu hanqisinaa jennaa har'aaf Inkoosaa Misgaanuu kan inni nu barreesse isinii dhiyeessina. Waa'ee seeraa yeroo OBN irratti dubbattan dhageetan baay'ee gaddes isinis isin taajjabee jedhe. Maaliif yoo jettan seera sakamtu hojiirra oolaa jiraayyuu waa'ee seeraa dubbachuuf haamilee argattan jedheetanii. Keessumaa Oromiyaa keessatti biyya warri abbaa seeraa jedhaman matta'aadhaa fi malaammaltummaadhaan machaa'an keessatti biyya namni fira hin qabnee fi maallaqa hin qabne abbaa seeraatiin cunqurfamu keessatti waa'ee seeraa haasa'uun nama qaanessa. Aanaadhaa kaasee hanga mana murtii waliigalaa Oromiyaatti jechuu kooti jedha. Wanta obboleessa koo irratti raawwatame ergan argee booda seera mitiitii barattoota seera baratan mataa isaanii arguu na jibbisiisa. Warra hojiirra jiran dhiisaati. Hundumatu hannaaf waan qophaa'aa jiru natti fakkaachuutti ka'ee baay'ee abdii kutachuurraan kanan ka'ee jedha. Rakkinicha yoo beekuuf saaxiluuf fedhii fi aangoo qabaattan isiniif himuu nan danda'a. Garuu maal godha hiyyeessi dhugaa otoo qabuu waaquma isaatti boo'ee dhiisaa galatoomaa Inkoosaa Misgaanuu. Yaada gaariidha. Baay'ee yaada gaarii. Yaada bareedaa. Yeroo hundumaa akka jajamnu hin barbaannu. Sagantaan keessan baay'ee gaariidha. Kanumaan itti fufaa nu isin jaallanna akka jettan qofa hin barbaannu. Waan isinitti dhaga'ame sirriitti haala kanaan akkasin ifatti barreessitan waan barbaannuuf galatoomi jennaa Inkoosaa. Garuu seerri dabeera jennee yookaan immoo bakka tokkotti seektarri tokko seera dabseera jennee yaanneerra taanaan dhimma seeraa haasa'uu hin qabnu cal jennee mana taa'uu qabna jennee hin amannu nuti. Asirratti maal jettanii waa'ee seeraa yeroo haasoftan hin qaanoftanii jettan hin qaanofnu. Nama hin qaanessu. Kan nama qaanessu hatuu butuu seera cabsuudha malee waa'ee seeraa haasa'uun qaanii hin qabu. Seera sadabe sana sirreessuudhaaf tarii yoo bakka tokkotti wanti dabe jiraate komii keessan fidattanii dhuftanii maaliif akkas goote jennee dhandhee miidiyaa riqicha waan ta'eef akka riqichaatti wal quunnamsiisuu dandeenya. Callisnee garuu bu'aa maalii buusna? Hin buusnu bu'aa. Kanaafuu hin dubbanna, hin callisnu, hin dabarsina. Isin immoo komii keessan yoo qabaattan sirnaan dhiyeeffattanii inspeekshiniis qabu warri kana hojjetan kutaan inspeekshinii jira komii dhiyeeffachuun hin danda'ama. Keessumaa dhimma matta'aa gaafatu jettan immoo ragaan guutuun jiraate jenna matta'aa gaafachuun yakka malaammaltummaadha. Kanaaf koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa kanaaf dhaabbate waan ta'eef isa kanarratti isin deeggaruu danda'a. Gara qaama seeraa dhiyeeffachuu dandeessu jechuudha. Achumattis himachuu dandeessu. Lakki akkas miti isin bira dhufuun barbaada jettanis dhufuu dandeessu. Aangoo fi kana beekuu fi saaxiluuf aangoo yoo qabaattan warri kan jettee fi kana beekuuf saaxiluuf yookaan immoo yakka beekuu fi saaxiluuf aangoon tokkoyyuu hin barbaachisu. Kanaafuu kakatanii waadaa seenuun nama hin barbaachisu jechuudha. Isin saaxiluu dandeessu, ani saaxiluu hin danda'a. Kaameraamaaniin kun saaxiluu danda'a, ogeessi kaameraa kun saaxiluu danda'a, daayirektarri kun saaxiluu danda'a. Kanaaf rakkoon qabu na ilaallata biyyi kun diigamuu qabdu olaantummaan seeraa mirkanaa'uu qaba kan jedhu hundumtu saaxiluu danda'a waan ta'eef isa kanarratti walii gallaa yaada keessaniif guddaa isin galateeffanna. Egaa sagantaan keenya har'aaf jennee nuti qindeeffannee kana fakkaata waan nu wajjin turtaniif waan nu daawwattaniif waan yaada nu laattaniif guddaa isin galateeffannaa 6306 irratti bilbiltanii yaada kennu akkasumas gorsa seeraa fudhachuu hin dagatinaa. Har'aaf Naa'ol Girmaa Lataa Zarihuuniif Anzinash Olaanii Doorsis isinii wajjin tureera. Turtiin keessan
OBN sagalee uummataa warra kaanii wajjin haa ta'u sagantaa biroo wajjin haa ta'u gama keenya nagaatti. Safuu seeraa safuu seeraa safuu 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 seeraa safuu.